Hey you, Baga gara chaanaala English for Oromia jedhu kanatti nagaan dhufte. Welcome to the channel committed to teaching you English language, listening and speaking skills for free. And we're happy that you came to learn English language with us. And please don't forget to hit the subscribe button so that you'll get notified the second we upload new contents. Chaanaala kana subscribe gochuun barumsoota torbeedhaan gadhiifaman hordofaa. It costs 0 pennies and dimes to subscribe. Hordoftoonni chaanaala English for Oromia akkam jirtu? Leessanii sadaffaa kana keessatti waa'ee simple future tense barannaa. Akkuma yaadattan egaa hordoftoota keenya barnoota keenya leessanii tokkoffaa keessatti waa'ee simple past tense gadi fageenyaan fakkeenyota adda addaa fudhannee ilaallee turre. Leessanii lamaffaa keessatti ammoo tense yookaan ibsituu yeroo simple present tense jedhu waliin ilaallee turre. Itti fufnee ammoo tense isa sadaffaa simple future tense jedhu waliin ilaalla jechuudha. Turtiin keessan haga xumura barumsa keenyaatti chaanaala English for Oromia jedhu waliin haa ta'u. Here we go. Welcome back guys. Meegaa hiikaa tense yookaan ibsituu yeroo simple future tense jedhu kanarraa haa kaanu. Simple future tense jechuun ibsituu yeroo future tense afran jiran keessaa tokko ta'ee taatee kana dura hin taanee fi gara fuula duraatti ta'uuf deemu tokko ibsuuf itti gargaaramna. Taateen simple future tense fayyadamnee ibsuunis egaa kan gara fuula duraatti eegalamee xumuramudha jechuudha. Mee akka fakkeenya jalqabaatti hima simple future tense fayyadamuudhaan uumame tokko fudhannee haa ilaallu. Innis I will call you back later kan jedhudha. Hima fakkeenyaa kana directly gara Afan Oromootti yeroo hiiknu boodaan siif bilbila kan jedhu ta'a. Hima fakkeenyaa kana keessattis egaa jechi will jedhu Modal verbii ta'ee future tense kan agarsiisudha. Jechi will jedhu kunis himni kun taatee gara fuula duraatti ta'uuf deemu akka ta'e ibsa yookaan agarsiisa jechuudha. Ammaaf akka fakkeenya jalqabaatti yaada kana sammuutti qabadhaatii gara boodaatti ammoo himoota fakkeenyaa biroo waliin bal'ifnee ilaalla jechuudha. Asirratti egaa hordoftoonni chaanaala English for Oromia kan hubachuu qabdan dandeettiin nama hundaa barumsa keenya hubachuu irratti qaban garaa garaa. Kanaaf wantoota barumsa keenya keessatti kaafnu haala nuuf danda'ameen hordoftoonni keenya hundinuu akka hubatanitti goonee dhiyeessuu ni yaalla. Yaadaa fi gaaffii barumsa keenya irratti qabdan kamuus nuuf erguu hin dagatinaa. Turtiin keessan ammas chaanaala English for Oromia jedhu kana waliin haa ta'u. Okay guys, egaa formiin yookaan formuloonni simple future tense fayyadamuudhaan hima Ingiliffaa ittiin uumuu dandeenyu lakkoofsaan 3 tokkotu jiru. Formiin yookaan structurein inni jalqabaas yaada positive yookaan positive ta'e tokko ittiin ibsuuf kan gargaaramnudha. Kunis subject plus will plus base form yookaan B1 jechuudha plus object kan jedhudha. Mee formii jalqabaa kana fayyadamuudhaan hima fakkeenyaa tokko fudhannee waliin haa ilaallu. Innis Biiftuu will complete her assignment kan jedhudha. Hima fakkeenyaa kana keessatti egaa biiftuun akka subjectiitti jechi complete jedhu ammoo akka B1tti fi
jechi assignment jedhu ammoo akka objectiitti fudhatama jechuudha. Hima fakkeenyaa kana keessattis egaa jechi will jedhu baay'ee barbaachisaadha. Sababni isaas jechi will jedhu kun verbii gochaa future yookaan fuulduree ibsuu waan ta'eef jechuudha. Verbii taatee gara fuulduraatti ta'uuf deemu tokko ibsuuf itti fayyadamnudha jechuudha. Walumaa galatti egaa hordoftoota keenyaa beektonni afaan Ingiliffaa teensii simple future tense jedhu kanaan the will tense jedhanii waamu. Sababni isaas hima Ingiliffaa tokko simple future tense fayyadamnee uumuudhaaf jecha will jettu kana fayyadamuun dirqama waan ta'eef jechuudha. Egaa asirratti itti dabalees kan hubachuu qabdan verbiin yookaan gocha agarsiiftuun jecha will jedhutti aanee dubbatamu yookaan barreeffamu kan V1 jedhudha. Akkuma barumsa keenya leesanii 1ffaa fi 2ffaa keessatti ilaallettis V1 jechuun base formii jechoota Ingiliffaati yookaan karaa biraa V1 jechuun jechoota Ingiliffaa oriijinaala ta'anii fi gara simple pastiitti yookaan past participiitti hin jijjiiramne jechuudha. You need to keep this important point in mind. Egaa fakkeenyaaf hima born to will come tomorrow morning jedhu keessatti verbiin yookaan V1 jecha come jedhudha. Jechi come jedhus egaa akkuma isinis beektan base formii yookaan jecha oriijinaaladha. Asirratti jecha oriijinaala yeroo jennu jechichi kan gara simple pastiitti hin jijjiiramnee fi maxxantuu duubaa S fi ES jedhaman kan hin qabne ta'uu isaa ibsuu fi kana jechuunis tensii simple future tense jedhu fayyadamuudhaan hima Ingiliffaa kamuu uumnu keessatti suffix yookaan maxxantuu duubaa S fi ES jedhaman verbii himicha uumuuf fayyadamnu irratti dabaluun nu hin barbaachisu yookaan hin dabalu jechuudha. Fakkeenyaafis egaa simple future tense fayyadamnee born to will complete her assignment jechuun dogoggora. He will goes to China tomorrow. Will you gives me your pen please jechuunis dogoggora. Himoota fakkeenyaa kana keessattis verboota complete, go, give jedhan irratti maxxantuu duubaa dabaluun dogoggora jechuudha. Jechi come jedhus egaa jechoota 200 irregular verbs jedhaman leesanii 1ffaa keessatti ilaallee keessaa tokko waan ta'eef simple past formiin isaa kan came jedhu ta'a. The other important point to know in simple present tense is hima akka fakkeenyaatti fudhanne kan biiftuu will complete her assignment jedhu kanas simple future tense irraa gara simple past tense'itti jijjiiruudhaaf jecha will jedhu haquudhaan verbii V1 ta'e yookaan V1 complete jedhu gara simple past formii isaa completed jedhutti jijjiiruudhaan karaa salphaa hima fakkeenyaa kana gara simple past tense formii qabutti jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Himni fakkeenyaa kunis egaa simple future tense irraa gara simple past tense'itti yeroo jijjiiramu kan born to completed her assignment jedhu ta'a. Itti dabalees egaa hordoftoota keenyaa haaluma wal fakkaatuun hima simple future tense fayyadamuudhaan ijaarame kana gara simple present tense'itti jijjiiruudhaaf jecha will jettu haquudhaan verbii himicha keessatti fayyadamne irratti maxxantuu duubaa S yookaan ES jedhaman itti dabalee jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Egaa seerotaa fi maloota jechoota Ingiliffaa kamuu suffix yookaan maxxantuu duubaa itti dabaluudhaan tensii simple present tense jedhu keessatti akkamitti fayyadamuu akka dandeenyu barumsa keenya leesanii 2ffaa keessatti akka ilaallee yaadachuun barbaachisaadha.
Haaluma kanaanis egaa hima fakkeenyaa Boontuu will complete her assignment jedhu kana simple future tense irraa gara simple present tensetti yeroo jijjiirru Boontuu completes her assignment jedhina jechuudha. Egaa hordoftoota keenya karaa salphaa ta'e kanaan teensota simple future tense, simple present tense fi simple past tense jedhaman wal jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. You need to keep this important point in mind. Okay guys, formiin yookaan formulaan simple future tense fayyadamuudhaan hima Ingiliffaa tokko uumuu dandeenyu. Inni lammaffaa immoo kan yaada negative yookaan negatiiva ta'e tokko ibsuuf fayyadamnudha. Structurein lammaffaa kunis kan subject plus will plus not plus base form yookaan V1 plus object jedhudha. Akkuma isinis agartan egaa formiin lammaffaa kun jecha negatiivaa not jettu irraan kan hafe formii jalqaba irratti ilaalle waliin adda addummaa hin qabu yookaan wal fakkaataadha jechuudha. Jechi not jedhus himni sun yaada negatiivaa akka qabu agarsiisuuf galee jechuudha. Mee yaadni isaa sirriitti akka isinii galuuf hima fakkeenyaa tokko fudhannee haa ilaallu. Innis he will not go to school tomorrow kan jedhudha. Hima kana irraa akka hubannutti egaa namni maqaan isaa hin caqafamne tokko tomorrow yookaan bor mana barumsaa akka hin deemne dubbata. Simple future tensein hima kana keessa jirus yookaan keessa argannus kan will not go jedhudha, which is a negative statement. Hima fakkeenyaa kana keessattis jechi will jedhu taateen sun taatee fuulduratti ta'uuf deemu ta'uu isaa agarsiisa. Inni bor mana barumsaa hin deemu. Inni bor kan jedhudha jechuudha. Dabalataanis egaa jechi not jedhu ammoo himichi yaada negatiivaa akka qabu ibsa. Dhumarrattis verbiin yookaan gocha agarsiiftuun go jettu V1dha yookaan base formii akka verbiitti hima kana keessatti tajaajiltudha jechuudha. Welcome back ladies and gentlemen. Formiin yookaan formulaan inni sadaffaa simple future tense fayyadamuudhaan hima Ingiliffaa tokko ittiin uumnee gaaffii gaafachuu dandeenyu ammoo kan will plus subject plus base form yookaan V1 plus object plus jedhee kan itti fudha jechuudha. Objectii booda jechoota sentensii sana yookaan hima sana tumsuu danda'an itti dabaluu ni dandeenya. Dhumarratti immoo himicha duuba kan jiru mallattoo gaaffiidha jechuudha. Structurii kana kan fayyadamnu yeroo nama barbaanne tokko gaaffii gaafachuu barbaannu will plus subject plus base form yookaan V1 plus object kan jedhu kana fayyadamna. Mee egaa formii kanaaf himoota fakkeenya nuuf ta'an lamaan tokko fudhannee haa ilaallu. Inni jalqabaas kan will you marry me jedhudha. Hima fakkeenyaa kana yeroo baay'ee ni dhageessu jedhee tan abdadha. Akka hima fakkeenya kanaa keessattis jechi you jedhu akka subjectiitti fudhatama. Jechi marry jedhu ammoo akka verbii yookaan V1tti fudhatama. Jechi me jedhu ammoo akka objectiitti fudhatama yookaan galee jira jechuudha. Cause from its very definition, an object in a sentence means a part of a sentence upon which the subject acts. Hima Ingiliffaa tokko keessatti object jechuun qaama subjectiin dalagaa irratti dalagu jechuudha. I'm sure barumsa keenya introductionii lammaffaa keessatti waa'ee subject verb object agreement jedhu
akka barannee ni yaadattu jedhee tan abdadha. Fakkeenyi lammaffaa tensii simple future tense jedhu fayyadamuudhaan uumame ammoo kan will you help me with my homework kan jedhudha. In this sentence example, you is taken as a subject. The base word help is taken as a verb yookaan akka V1 itti fudhatama. And finally, the word homework is taken as an object. Welcome back guys. Hima simple future tense qabu keessatti egaa jechoonni akka tomorrow, next month, in a month, next week jedhaman fayyadamuun kan baratamedha. Sababni isaas jechoonni kunneen taatee fuula duraa agarsiisu waan ta'eef jechuudha. Jechoota kanneen fayyadamuudhaan himoota simple future tenseedhaan ijaaraman kanneen akka the class will start next week, I'll come to you tomorrow, the plane will take off tonight jedhanfaa akka fakkeenyaatti fudhachuu ni dandeenya. Simple future tense keessatti egaa kan hubachuu qabdan bakka jecha will jedhutti jecha shall jedhu bakka buusnee fayyadamuu ni dandeenya. Garuu jechi shall jedhu simple future tense keessatti faayidaan isaa outdated yookaan kan hafaa dhufedha. Faranjoonni yookaan warri adii simple future tense keessatti jecha shall jedhu irra jecha will jedhu baay'isanii haasaa isaanii keessatti fayyadamu. You need to keep in mind that the modal verb will is the most common and preferable word that is used in a future tense. Fakkeenyaaf egaa she shall be 10 years old next week jechuu irra she will be 10 years old next week jechuutu filatamaadha. Lammaffaa irrattis shall you wait for me jechuu irra will you wait for me jechuutu irra filatamaadha. Garuu ammoo egaa modal verboota will fi shall jedhaman keessaa verbii will jedhu caalsifanne malee modal verbii shall jedhus fayyadamuudhaan yaada wal fakkaataa ibsuu akka dandeenyu beekuun barbaachisaadha. Welcome back guys. Tensiin simple future tense jedhu kun haasaa goonuu keessattis ta'ee barreeffama barreessinu keessatti faayidaalee guguddoo afran tokko qaba. Faayidaan inni tokkoffaas egaa to predict a future event yookaan taatee gara fuula duraatti ta'uuf deemu tilmaamuu keessatti nu fayyada. Mee yaada kanaaf fakkeenya tokko fudhannee ilaallu. Innis it will rain tonight kan jedhudha. Himni kun egaa simple future tense will rain jedhu kan fayyadamee fi prediction yookaan tilmaama roobni galgala roobuu akka danda'u ibsudha. Faayidaa simple future tense jalqabaa kanaafis himoota fakkeenyaa ayyaantu will come tomorrow jedhu kennuu ni dandeenya. Itti dabalees I will start my education next week kan jedhu kennuu dandeenya. Inni sadaffaa immoo I will be a doctor kan jedhus itti dabalee hima fakkeenyaa nu ta'an kennuu ni dandeenya jechuudha. Okay guys, faayidaan inni lammaffaa simple future tense qabu ammoo kan to express willingness jedhudha. Kunis egaa namni tokko waan gaafatame tokko hojjechuuf eeyyamamaa yoo ta'e simple future tense fayyadamuudhaan waan gaafatame sana hojjechuudhaaf fedhii qabaachuu isaa ibsachuu yookaan ibsuu ni danda'a. Mee akka yaadni isaa sirriitti isinii galuuf hima fakkeenyaa tokko fudhannee ilaallu. Innis I will carry your bag for you kan jedhudha. Hima kana irraa akka hubannutti egaa namni hima kana dubbate gargaarsa gaafatameef
eeyyamamaa akka ta'e agarsiisa. Gargaarsi sunis nama gaafate sanaaf baagii yookaan boorsaa uffataa baatanii gargaaruudha jechuudha. Welcome back guys. Faayidaan inni sadaffaa simple future tensein qabu ammoo kan negative formiidhaan galee yaada unwillingness jedhu yookaan yaada waan tokkoof eeyyamamuu dhiisuu jedhu ibsuuf gargaaramuu ni dandeenya yookaan itti gargaaramna jechuudha. Mee fakkeenya kana waliin haa ilaallu. Innis Giftii will not eat her dinner kan jedhudha. Akkuma isinis agartan egaa hima fakkeenyaa kana keessatti simple future tensein will not eat jedhu akka negativaatti galee jira. Kun ammoo kan agarsiisu mucayyoon Giftii jedhamtu irbaata nyaachuuf eeyyamamtuu akka hin taanedha jechuudha. Dabalataan yaada kanaaf himoota fakkeenya nuu ta'uu danda'an kan akka he will not do his homework, Gemeda will not wash his clothes jedhanis akka fakkeenya dabalataatti fudhachuu ni dandeenya. In addition, egaa jechi will not jedhu contractioniin isaa won't kan jedhu ta'a. Keessumaa haasaa keenya keessatti afaan Ingiliffaa daddafnee dubbachuudhaaf will not jechuu irra contractionii formii will not jedhu kan won't jedhu fayyadamuutu irra filatamaadha. Okay guys, faayidaan inni afuraffaa fi dhumaa simple future tensein qabu ammoo kan to give an invitation jedhudha. Egaa nama tokkoof affeerraa gochuuf gaaffii dhiyeessuu kan jedhudha jechuudha. Mee hima fakkeenyaa kana haa ilaallu. Innis will you go to the stadium with me kan jedhudha. Hima fakkeenyaa kana keessatti egaa namni hima kana dubbate nama kaaniif affeerraa gochaa jira. Affeerrichis gara staadeemii yookaan dirree kubbaa miilaa itti taphatan waliin deemnaa kan jedhu ta'a jechuudha. Karaa kanas egaa simple future tensii fayyadamuudhaan invitationii yookaan affeerraa namaaf dhiyeessuu ni dandeenya jechuudha. Dhuma irrattis hordoftoota keenyaa tensii leesanii lamaffaa irratti barannee fi kan simple present tense jedhu conditional sentensii keessatti akka simple future tensiitti fayyadamuu akka dandeenyu beekuun gaariidha. Waa'ee simple present tensii fi simple future tensii haga waliin baranne kana yoo beektan afaan Ingiliffaa sirriitti dubbachuu fi dhaga'uuf gahaadha jennee waa yaannuuf pooyintoota hafanii fi dabalamuu qaban akka barbaachisummaa isaaniitti dabalaa kan waliin deemnu ta'a jechuudha. Egaa hordoftoota chaanaala English for Oromia barumsa keenya lesanii sadaffaa kana keessatti waa'ee simple future tensii ilaallee jirra. Lesanii tokkoffaa, lammaffaa fi sadaffaa keessattis tensota simple jedhaman paastii, prezentii fi fiicharii keessaa fudhannee ilaallee jirra. Lesanii afuraffaa keessatti ammoo waa'ee past perfect tensii barannaa. Yaadaa fi gaaffii tensota Ingiliffaa 12 irratti qabdan kamuu nuuf erguu ni dandeessu. Barumsoonni afaan Ingiliffaa chaanaala English for Oromia jedhu kanarratti torbeedhaan gadhiifamanis akka isin hin dabarreef subscribe gochuun hordofaa. Barumsa keenya lesanii sadaffaa kana irraa waa barattaniitu jennee abdannaa. Haga lesanii afuraffaattis barumsa lesanii sadaffaa kana keessatti barattan qayyabachaa akka nu eegdan isin yaadachiifnaa. Stay safe.
broken and battered, open and shattered. Since you've been gone, I feel like nothing matters. Pull out my camera, I'm looking at you. I should've known I was lucky to have you. Too inconsistent, too much is missing. You told me that you were sick of the distance. You started bitching, I wouldn't listen. Now that you're gone, I just keep reminiscing. I'm rolling with models, I swear to the baddest. We start with hello, then end up on my mattress. But they only want me because of my status. My money and fame is the thing that attracts them. I know it, don't think I don't notice. But my only motive is my heart is broken. I don't think I'm coping with all these emotions. Just look how I wrote this.